Ashama akkam jirtu daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii. Kun Ardii Miidiyaa Neetwoorkii hangafoota oduu dursuudhaan eegalla. Abbaa cimaa baranaa daa'ima baatanii waajjira keessa mul'atan maal himuti? Bana miidiyaalee hawaasummaa irratti abbaan daa'ima isaanii baatanii waajjira keessa hojii hojjetan cimaa bara kanaa jedhame. Somaaliyaa miseensota IS lammii Morookoo jahatti du'a kan Itiyoophiyaatti ammoo hidhaa murte. Yaadannoon injifannoo Adwaa waggaa 128ffaa muuziyeemii Adwaatti kabajame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii amma bal'ina oduutti har'aaf qabannetti ceenam. Tibbana miidiyaalee hawaasummaa irratti abbaan daa'ima isaanii baatanii waajjira keessa hojii hojjetan qoodamuu hordofee abbaa cimaa bara kanaa jedhamuun leellifamaa jiru. Kanneen yaada kennan hedduun abbaan kun nama akkaan cimaa taheedha ogguu jedhan, kaan ammoo kun mul'istuu qaala'insa jireenyaa biyyattiidha kan jedhu kaasuun kunuunsi daa'immanii salphaa akka hin taane barreessaniiru. Gariin namootaa ammoo waajjiraalee tokko keessa bakki tursiisa daa'immanii waggoota dhiyoon asitti eegalamuu kaasuun maaliif kana hin goone jechuun gaafatu. Gaheessa ganna 37 kan ta'an obbo Dassaaleny Siroo ijoollee 3 qabu. Isaan keessaa intala isaanii waggaa 3 kiilolee jedhamtu baatanii teessoo waajjiraarra taa'anii suurarra mul'atu. Hojjetaa mootummaa akka tahan kan dubbatan namni kun maqaa waajjira isaanii eerurraa of qusataniiru. Bakki hojii isaanii magaalaa Finfinnee ogguu ta'u, iddoon jireenya isaanii ammoo magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa akka tahe BBCtti himan. Waa'ee haadha warraa isaanii kan gaafanne obbo Dassaaleny isaanis akkuma isaanii hojii mootummaa keessa akka jiran dubbatu. Yeroo ammaa kana ilmi namaa dararaa adda addaa keessa jira. Haadha warraa kiyya wajjiin dabareedhaan walharkaa fuudhaa daa'ima keenya guddisna jedhan. Erga fulbaana asiitii hojjetuun tasgabbiin mana keessa nu taa'uu diddeef murtoo mataa keenya murteessine jedhan. Manni murtii waraanaa Somaaliyaa lammiilee Morookoo 6 miseensa IS ta'an irratti du'a murteesse. Lammiileen Morookoo kunneen ji'a tokko keessatti ol iyyannoon galfatan fudhatama hin argatu yoo ta'e garee rasaasa dhukaasuun murteen du'aa isaan irratti raawwatama. Dura taa'aa itti aanaa mana murtii waraanaa biyyattii Alii Ibraahim Osmaan yaada VOA Somaaliif kennaniin lammiileen biyya ormaa kun IS deeggaruuf mancaasuuf dhiiga dhangalaasuuf gara Somaaliyaa dhufan jedhan. Abukaatoon himatamtoota gowwoomfamanii IS'tti makaman biyyatti deebi'uuf yaalaa turan jedhe. Bulchiinsa Somaaliyaa ofiin of bulchituu Puntlaandii keessatti lammiilee biyya ormaa himachuun yeroo murteen kennamu kun kan jalqabaati. Manni murtii waraanaa kun lammii Itiyoophiyaa tokkoof kan Somaaliyaa tokko irratti ammoo hidhaa waggaa 10 murteesseera. Himannaa wal fakkaataa jalatti lammii Somaaliyaa ragaan gahaan irratti hin argamne tokkommoo bilisaan gadhiifameera. Abbaan alangaa BBC Somaaleef yaada kennan himatamtoonni kun Puntlaandii kibbaa Bosaasotti naannoo garreenitti to'ataman jedhan.
Gaarri Calmiskaati jedhamu iddoo gareen Islaamic State itti maadheffate yeroo ta'u buufata waraanaasaa achi qaba. Somaaliyaatti dameen IS kan hundeeffame bara 2015 yeroo ta'u miseensota Al-Shabaab irraa fottoqanii ijaarame. Al-Shabaab Al-Qaayidaa waliin hidhata kan qabu yeroo ta'u Somaaliyaa keessatti garee jihaadii bal'inaan socho'udha. Akka Daayirektarri Tikaa Biyyaalessaa US jedhutti gareen IS Somaaliyaa jiru kun darbee haleellaa xixiqqaa raawwata. Somaaliyaa murtee du'aa kan dabarsitu irra hedduu yakkoota shororkeessummaan wal qabataniif. Murteen kun garuu dhaabbilee biyya keessaa fi idila addunyaa mirga dhala namaa irratti hojjetaniin qeeqameera. Ji'a darbee tokkummaan falmitoota mirga namoomaa Somaaliyaa fi kanneen biroo biyyattiin waggaa darbee ajjeechaa murtee seeraan raawwatamaa 55 hojiirra oolchuu ibsaniiru. Adabbii du'aa raawwataman kana keessaa 23 namoota waraana Puuntlaandii fi Moqodishoo jiraniin raawwataman. Oduu xumuraatiin yaadannoon injifannoo Adwaa waggaa 128ffaa Muuziyeemii Adwaa dhiyeenya eebbifametti bakka qondaaltonni mootummaa olaanoon argamanitti kabajame. Yaadannoon kun muuziyeemii guddicha siidaa mootii Minilikii duratti injifannoo Adwaa yaadachuuf ijaarame keessatti yeroo jalqabaaf kabajame. Yaadannoo kanarratti agarsiifni hiriira waraanaa biyyattii geggeeffameera. Ayyaanni kun haaluma wal fakkaatu naannoo Tigraay Adwattis bakka pirezidaantiin Saahila Warqi Zawudee fi aangawootni naannichaa argamanitti kabajameera. Injifannoon Adwaa lammiileen Itoophiyaa fiixee hundarraa walitti dhufuun humnoota koloneeffattoota Xaaliyaanii meeshaa ammayyaa hidhatan kan itti injifatanidha.